Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota YouTube fiichee salaalee maqaan Yesuus ana obboleessa keessan Galaanaadha. Akkuma baratame har'a keessummaa qabadhee fuuldura keessanitti dhiyaadheera. Gamanumaan keessummoota kiyya wajjin walsin barsiisa. Mee maqaa keessanii fi iddoo dhaloota keessanii fi haala guddina keessanii nuuf ibsa. Ani hojjettuu wangeelaa Taaddalachi Dheeressaan jedhama. Kanan dhaladhe Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagab Bonayyaa Lagaa. Achitti dhaladhee mana barumsaa sadarkaa lammaffaattis fiichee sadarkaa lammaffaa achitti barumsa koo xumuree kolleejjiif Finfinneetti fixee. Akkamitti gara Gooftaa dhuftanii yoomii fi eessatti amantan? Kan gara Gooftaa dhufee ganda shanuu Bonayyaatti ganda shanuu barumsa kutaa 4 baradha ture yeroo sanii. Kutaa 4 yeroon baradhu barsiisonni nu barsiisuu dhufan Gooftaa qaban turan. Fakkeenyaaf Dabaalqee amma tajaajilaadha. Dabaalqee Abrahaam Mangashaafaan barsiisonni Girmaa Laggasee nu barsiisan turanii. Isaantu ani kutaa 4 amma 6tti herreega nu barsiisa ture Dabaalqee. Isa wangeela nutti himanii isaan gara Gooftaa dhufee Gooftaan seexaanis nu keessa turte qaajawwitti nu keessa turte innis iyyee nu keessaa ba'ee Abrahaam Mangashaa gara fiichee na fuudhee dhaqee achitti ganda Asnaaqachifaatti achitti kadhannaa bultii ture. Achi na fuudhee dhufee seexaan na keessa ture na keessaa iyyee ba'ee nan jabaadhee san booda Waaqayyoon gara koo dhufee erga seexaanichi na keessaa ba'ee amantii cimsannaallee odoon baratin immoo Hafuurri Qulqulluun bosona keessatti waaqeffanna yeroo dhiphinaa yeroo baay'ee rakkanaa ture. Baabilillee qabannee magaala keessa deemuu hin dandeenyu ture yeroo san. Alatti Maariyaam kan fiichee achitti ijoollee 15 taanee bosona keessatti waaqeffachuu deemne kadhannaa achitti kadhachuudhaan. Achitti dhannaan Girmantinaa Geetaachuu kan jedhamu jira mucaan nu keessaa inni xiqqoo nu keessa hin beeka waa'ee Baabilii. Inni achitti nu dubbisaa ture amma dubartiin immoo qofa ture shamarreen qofa ture isaa wajjin bosona oduma waaqeffannu inni dubbisu sardiddoon baatee nan iyyin isii nu jiraanaan jedhan. Mucaan lallabee raawwannaan oduma kadhannu Yesuus Kiristoos fayyisaadha kan jedhu qofaan beeka. Hafuurri Qulqulluun irratti bu'ee sammuun koo hin banamee gugeen argee gugee adiin iftiin irratti hechee nan iyyee Hafuura Qulqulluun guutamee san booda bakka seenatti seexanni iyyuu qabe. Waldaan immoo kanaan baay'ee dhiphatte. Kuneessaa dhufeedha. Maaliif isheen amantii cimsannaan barannee mucaan kun kaleessa seexan keessaa bahee har'a akkamitti akkas gooteedhanii tajaajilaallee Hafuuricha adda baafamuudhaan tajaajilaa waamanii amma Waaqayyoo dubbatee Hafuura dhugaa akka ta'e Hafuura Qulqulluu akka ta'e. San booda tajaajila achirraan kaasee jalqabe. Bakka galatti diiniin iyyaa seexaniin iyyitti karaarratti maraatuun yoo magaala keessa deemee namni seexanirra jiru numa iyya karaarratti soo yoon deemu as ture achi barumsa koo fixee Finfinneetti ol dhufe. Bara kam ture kun? Bara 1983. 1983 akkasii. Maqaan kiyya yeroo ammaa kana barsiisaa Argaw Baqqalaa Dinquun jedhama. Kanan itti dhaladhee guddadhe Salaalee Fiichee bakka aanaa Giraar Jaarsoo jedhamu ganda Raasoo Usmaanii bakka jedhamutti dhaladhee guddadhe jechuudha. Akkuma dhaladhee guddadheen hurii eegaa tan hamman jabaadhutti man barumsaa gootu eegan ture. Isa booda gara barumsaatti ce'ee jechuudha. Egaa aanaa Giraar Jaarsoo keessatti dhaladhe siin jedhee matoorii eegatii maatii koo gargaaraa utuun jiraadhu. Yeroo garaagaraa waa'ee wangeelaa kana namoonni kallattii garaagaraatiin haasa'aa turan. Nan dhagahan ture. Foormaaliin infoormaaliin jechuudha. Dhagahan ture. Haa ta'u iyyuu malee kallattiidhaan yeroo jalqabaatiif obboleettiin koo tokko waa'ee wangeelaa Waaqayyoo waan dhageessu waan amanteef isheen dhugaa naa baatee itti aanuudhaan
ilmi adaadaa kiyyaa tokko warra adaadaa keenya isa fiichee bakka fiichee jiranii isaan irraa wangeela dhagee waan dhufeef innis waa'ee wangeela waaqayyoo kana natti amanee akkan amanu natti himee isa booda wangeela kana akkan amanu yeroo baay'ee namoota garaagaraatiinis natti himamaa ture. Guyyaa tokko waldaa fiichee gamaa bakka jedhamutti na affeeranii achi dhaqee achittan amanee gale jechuudha. Kun egaa bara 1984 akka lakkoofsa Itoophiyaa. akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Hundeeffama waldaa Makaana Yesuus Fiichee Salaalee yookaan maqaa ishee durii Addis Katamaa haala kamiin ture hundeeffamni isaa? Hundeeffamni isaa waggaa sangaa haayiskuulii barannaa fiichee waldaa guddittii fiicheetti dhaqnee waaqeffannaa qaashummaa waldaan haati keenya isheedha. Achi tajaajila jalqabnee achitti kadhannaa booddee ani mana barumsaaf hin deeme Finfinnee barumsa san barachaa jiru baay'een kadhadhaa baay'een onnuudha waaqayyo mul'ata naa kenne mul'ata san ergiin giraajuweetii godhe boodasii maatiin akkananii hojii dorgomee galuu barbaadan ture ani garuu waaqayyo natti dubbate biyyattaan gadi galee akkuma duratti taasisaa turree ganda Tacaan kan Baqqalachfaa yaa maatii koodha isaan maatii isaan biratti taa'ee baradhisii isheen umurii odoon ta'een umuriidhaan walda darbuu dhiisuu dandeenya haadha koodha bakka tajaajila dhufee ishee biraan nyaadha Baqqalachi Boggaalee wanni seenaan irraafatamee jira. Achi Baqqalachi bira dhufeenii waaqayyo natti dubbateera waldaa dhaabuun barbaada waldaa jechuun biraanchii akka bannuun tajaajiluun barbaadan hojiin barbaadu dhufee isheenis biizinii koo fudhattee kadhachuu jalqabne achi keessa naannoo gibbii san keessa intinitu ture kadhannaatu ture isaanis gaafatanii waldaa guddaa biraanchii naabunni gaafannee gibbii argannee birrii 200 mana ammarratti jira. Waldaan ijaarramte kanatti birrii 200 kireeffanne. Kireeffadhee sanbooda Baqqalachis na duuka jirti. Kireeffannee masarratti jirti. Kireeffannee jalqabnee bakka nama xinnoo turre garuu kan si dhibu baay'ee kadhanna turre. Kadhannaadha Nahimiyaan dura maal godhe odoo quxirii Yerusaalem odoo ijaaruun ka'e kadhannaadha. Kadhanna turre waaqayyo nu guddisaa dhufee akkuma xiqqoo turreen qeessulii kaalambaan dhufee bajeta qabanne turree kuma 51 isa karoorfanne inni uqqasuuqa. Ani har'a sanaaf akka abjuunatti fakkaata maaliif seete hin dhufe hin irraafadhuu biiroo keessan jira. Achi balbala rukutamee nan bahee baranjiin tokko dhufee qisaa biraan wajjin ture birrii san nuu kenname gibbii san 37 hin binne maqaa itti fufee humni afura qulqulluun duba ture amma yeroo san maalan godhe ijoolleen jiran ijoolleen kwaayirii bishigiin galchan kadhatanii gareen kadhannaa jira sirriitti bakka waaqayyo harka guddaan wajjin ture bakka diinni gizee warri gabaadhaan garuu deessan aratti fufee iyya ture achi bakka san booda lafa san hin bitannee namoonni sin dabalamanii doktoroonni wanni amanan hospitaalli fiicheen baname doktoroonni fannuutti makamanii sanumarraan bakka babal'achaa dhufee waaqayyo nu bal'isee. Akkuman sila dura dubbadhee waldaa kanatti bara 1984 amanee waldaan naannoo kee aanaa Giraar Jaarson keessa waan jiraaneef sa'aatii 2 ol adeemnee waldaa Fiichee Makaana Yesuus gamaatti waaqeffachaa turre torbee hin deddeebinee waaqeffachaa turre garuu baay'ee nurraa fagaataa. Waaqeffannaan keenya kun yookiin amanuun keenya kun maatii keenyarraa maatiin keenyas sabni naannoo sanaatis dhaga'anii beekan yeroo sana immoo waa'ee wangeela amanuu kun baay'ee balaaleffatama baay'ee jibbama baay'isee namni wangeela amane akka nama du'e tokkotti fudhatama waan ta'eef yeroo sana sabni naannoo sana jiru baay'ee narratti ka'ee maatiin narratti ka'ee maatii gidduutti lola ka'ee maatii wal lolee nallee na'anumallee dhareebuu barbaadanii yeroo baay'ee jalaa dhokadhee jalaa miliqee kananii firri kiyya gara Fiichee kana waan jiraniif aadaa dawwaan koo isaan biratti galee isaan biratti dhokadhee achumarraan
fiichee gamaa sanatti waaqeffachuu jalqabee achiituma waaqeffachaatii jirru bakki nuti deddeemnu bakka komaandoo jedhamu. Lafa komaandoo jedhamu ture achiitu deddeemnu namoonni baay'een achi deddeebi'anii fiichee gamaa sanatti waaqeffatan turan. Kanaaf naannoo sanatti miseensi baay'achaa gaafa dhufu maaltu yaadamee naannoo kanatti miseensi waldaa maqaanus baay'achaa jira. Kanaatiif akka iddoo lallabaatti Addis Katamaa kana iddoo lallabaatti maaliif nuun goone jedhameetoo waldaa gamaa waldaa haadhoo san gaafii dhiyaateef. Waldaa sanaa ana dabalatee jechuudha. Gaafii kana dhiyeessinee fi gaafii kana eessatti waaqeffatan kan jedhu isaanis gaafii kana gaafiidhaan deebisanii gaafii isaanii eessatti waaqeffatan jedhan kana maaldhaan deebi'ee mana barsiistuu Aadde Baqqalach Baalamii kan jedhamutti achitti sagantaan mandaraatis waan tureef achumatti waaqeffachuu jalqabnee sagantaa dilbataa isa sa'a boodaa kana waaqeffachuu achumatti waaqeffachaatii isa booda mana amma waldaan tun keessa jirtu kana akka kiraatiin achitti waaqeffachuu jalqabnee konfiraansii jalqabaa godhamee achumatti iddoo lallabaa ta'ee achumarra waldaan tun adeemsa keessa gara miseensa 25 olii waan qabnuuf waldaa ta'utti guddanne jechuudha. Haala akkasiitiin. Namni tajaajilanii jalqabdan. Jalqabaa fi gara nama 25 ta'a. Eenyu faadha yaadatta? Namoonni yaadadhu barsiistuu Baqqalach Baalamii, obbo Tacaan, barsiisaa Girmaa, Adaanech Fayyisaa, obbo Boodanaa, Zawdituu Fayyisaa fi ijoollee Baqqalach akkasumas ijoollee Tacaanaa, ijoollee Girmaa, barsiisaa Girmaa jechuudha. Kanaaf warra kan kana fakkaatanii baay'ee isaanii utuma yaadadhu garuu baay'inaan immoo yaadachuu hin danda'u. Qeesmuun kun yeroo sana barataa ture inni illee nutti makamee boodarra namoonni naannoo sana jiran baay'ee isaanii namoota 25 ta'anii waldaa hundeessine jechuudha yeroo sanatti. Waamicha tajaajilaan wal qabatee tajaajiltuu jalqabaa akka turtan odeeffadheera. Bara kamii fi haala kamiin jalqabdan? Enggidi bara 88 barumsa koo fixeen gadi giraajuutii godheen gadi deebi'ee ka hojiitti hin galle maatirraas ari'amat ture abbaan koo gooftaan qabanii waaqayyoon jiru garee waaqayyoon jiru kan jedhu keessa turan isaan dargii wajjin turanii aangorra turan bara dargii kanaaf na dabaddabanii ani gadi hin deebi'eera tajaajiluma kan mul'ata fudhadhee gadi dhufe siin jedhee jira. Ka 88 bara 1991 waldaa ittiin gizee dhaabbattu. Bara 1991. 91 viizhinicha waamichicha garuu duraanuu nan beeka. Waaqayyoo kallattii addannatti dubbachaa ture. Yeroon kolleejjii baradhus addaan kuteen baadheen ture. Waaqayyoo akkas naan jedhe. Na tajaajilta garuu xumurii giraajuutii godhi bahinaan jedhe Waaqayyo. Naan fixeen bahee bakka 90 yeroo jalqabaa waldooma kanatti jalqabee waamicha koo. Waamicha keessa bara 1991. Chumaatiin bahee bakka 88 eebbifameen ka gaabbisan keessa kadhaan jira taa'uun jira 91 jalqaba. Egaa waldaan tuni erga hundooftee booda naannoo sanatti tajaajila qabnu ture. Tajaajila qabnu fedhiidhaan dargaggoonni yeroo san ture fedhiidhaan. Egaan ijoolleen Baqqalach Baalamii akka ijoolleen obbolaashiitis akka Qees Darajjee isaan kunis walitti gurmoofnee Qees Mulufaanis warri kunis walitti daddabalamnee shamarranii fi dargaggoonni kwaayerii dhaabnee of kenninee akka yeroo guutuu tajaajila ture. Gidduu kanatti oduma gidduu kana jirru namni tokko waldaa muluu wangeelaa namni tajaajilaan tokko ture. Innis wangeelaawii Wandoosan Adam jedhama. Inni kuni waldaa kanaaf waamicha qaba jedhee waldaa keenyatti dhufee waldaan teenya simattee wangeelaa fudhattee simattee tajaajilaa ture. Gidduma kanatti immoo obboleettiin teenya Taaddalee Dheeressaa isheenis
of kenniteetoo guyyaa guutuu tajaajilaa turte. Jarri lamaan akka tajaajilanii fi carraan kennamee fi tajaajilaa turanii yeroo san waldaan waan faayinaanshaali waan of hin dandeenyeef jarri kun mindaa xiqqoodhaan tajaajilaa turanii garuu carraan teeolojii wangeelaawitti wandoo san kanaaf waan kennameef akka teeolojii baratu gara Finfinneetti deemee yeroo sana Taaddalach Dheeressaa bakka isaa buutee raatteetu nu qabdeetu muriinii tajaajilaa turte jechuudha. Tajaajilaa turre of kennee tajaajilaa barumsa keenyaan barannaa baadiyyaa deemnee wangeela lallabnaa hin faarfannaa kwaayiriidhaa koree afuraatii koree kadhannaatii numatu immoo wangeela si lallabnaa hin gaggeessinaa haala akkasiitti ho'ina san keessa turre tajaajilaa turre jechuudha. Utuma kanaan jirru wangeelaawii wandoo san waa xiqqoodhanii waldaadhaan akka walitti bu'u godhee waa tokko fakkeenyaa fi waa'een barumsa yeroo sana kennamu teeologiin dippiloomaadhaan kennamaa gara sartifikeetti geeddaramnaan yeroo sana gadduudhanii waldaa jala miliqee waldaadhaan walitti bu'ee bakka sana gadhiise. Akkuma inni bakka sana gadhiisan kan bakka dhaale egaa gidduu kanatti ammas tajaajilaa waan hin turreef gara tajaajilaatti guddachaa dhufne nuti. Fakkeenyaaf ani qees buluun qees darajjeen warri kaanis dargaggoonni warri kaanis ijoollee kan qabanneetu gara tajaajilaatti gara tajaajila dhiibamaa dhufne tajaajilaan hin turre nuti jaarsoliin amma sarchi gochuu jalqaban barbaadutti ka'an tajaajiltoota barbaadutti gaafa ka'an nu keessaa jiraame immoo maaliif hin barbaanne kan jedhu manni ichaa dhufanii yeroo akkasii tajaajiltoota garaagaraa kana affeeranii yeroo nu kadhatamu akka ba'aa wangeelaa qabnu nutti himamaa ture keessattuu sadan keenya ani jechuudha qees muluudhaa qees darajjeen nutti himamaa ture akka waldaa sana barbaachisnu waldaa sana bakka hundee taane tajaajilu nutti himamaa ture yeroo yerootti nutti raajiin garaagaraa nutti darbamaa nutti himamaa jechuudha ergaa nutti himamaa ture gidduu kanatti garuu atattamaan nuti waan barumsa fidneef barumsa keenya waan fidneef barumsa barachaa turre waan ta'eef yeroo sana naannoo amma kaa dhimne gara 10 gara 12tti siqaa jiru waan ta'eef tajaajilaan barbaadamee namni wangeelaawii Huseen jedhamu gara Wallagga kanaatti dhufee tajaajilaa turanii ammallee keessa Maanuel jedhamuudhaanii tajaajilaa jiru. Isaan baay'ee karaa jaarsa waldaa keenya yeroo sana turan obbo Gammachiis ittaanaadhaan Wallaggaa dhufanii nu tajaajiluutti ka'anii isaanis akkasuma reekamandi nu gochaa turan jechuudha. Akka tajaajillu ijoolleen kunii fedhii tajaajilaa qabu dandeettii tajaajilaa qabu gaarii jennee reekamandi jaarsolii yeroo sana turanii fi reekamandi nu gochaa turanii utuma kana jennu barumsa kutaa 12 xumurree bara 1997 naannoo sana xumurree jennaan akka tajaajilumatti nuffee caljeetuma kadhannaadhaan tajaajilaan durumaan waldaan kanatti nakakaasaa turte waan xiqqoo shinaa herreegati gara iddoo lallabaa aannoo caarree kana fa'aa akkas gadi baanee gara ejersa kaa'u bakka jedhamutti fa'aa naannoo mana warra barsiisaa Masaa Barraatti fa'aa wangeela kana bakka dhaladheettis wangeela kana gadi deemnee duyyuu ganda guddaatti lallabaa turre waan ta'eef fedhii keenya kana arguudhanii waan xiqqoo shinuu herreeganii maal gochuutti ka'anii akkasumaan akka tajaajilu dhiibaa turan. Egaa fedhiin kun keessatti uumamuu kan ta'e bara 1997 irraa eegalee akkan yeroo guutuudhaan tajaajilu namicha naa goote waldaan. Actually kana fudhadheen anis waan baay'ee fedhii guddaa waan qabuu fi humna guddaadhaan ho'iinsa guddaadhaan tajaajila itti fufee baay'ee itti gammadanii waggaa 3 booda carraan teeologii waldaadhaa kennan. Carraan teeologii waldaadhaa kennamnaa waldaan akan teologi baradhu balballi naa banamee Finfinnee kana dhufee naannoo Qoree jedhamu jiretti barumsa teologii barachuudhaa fi achi seenee barachuutti eegalee. Mee mudannoo bara tajaajila keessanii bara waldaa isaanii keessatti jechuun erga amantanii soote mudannoo qabdamme. Gaariidha. Mudannoo gargaraati jira. Amanee jennaan egaa jeequmsa gargaraati dhalatee jeequmsi dhalatee maatiin keessumattuu haati koo har'allee Waaqayyo amananii Waaqayyo lafaa galatu. Kanaaf Waaqayyoon galateeffadhaa. Amma Waaqayyoodhaan jiranii
yeroo sana akkuma nani amaneen haati koo birrii adii uffatanii naxalaa ol galagalchanii summuu affeelanii ilmi kiyya du'eedhanii ganama ka'anii bo'anii ollaa wal marsee maal ta'e jennaan maali agarree kaleessa dhiin gadda jennaan lakkii beentee ta'edhanii namni kolfaan godhee baadiyyaaf magaalli baay'ee kolfee duutir san jennee jirtu jechuudha isaan jedhanii yeroo baay'ee kolfamaa ture nama du'ee ba'ee summuun nyaatame naan jedhanii yeroo baay'ee dhagaa kun kan kolfame baadiyyoo keessatti ammallee wanti kun yaadatamaa naa bu'ameera utuu hin du'in naa bu'amee haati kiyya ganamaan kaatee boochee kana na yaadata maal beentee ta'uu kiyyarraa kan ka'e jechuudha. Kun mudannoo guddaadha bakka namanitti. Yeroo ammaa kana akka nama hojii wangeelaa achitti hojjechaa turetti wanni itti gammadanii fi wanni itti gaabbitan maaltu jira? Wanti itti gammadu yeroo kana waldeettiin babal'attee baay'ee deemaa jirti. Keessumattuu immoo namoota gurguddoo akkasanii kanaaf horachaa jirti. Yeroo san daa'ima mucaa xiqqoo tokko luba darajjee luba muluu isiin jirani gurguddoonni isaan hollaalu baay'een gammadaa babal'achaa jirti. Salaalee Kiristoos jedhu sallee fundraising irratti yeroo darbee tini jennee turre kaka'umsi yeroo namni kadhaa dhiisee waa'ee wangeelaa yaadu dhiisee waamu ofii keessa galetti waldaan tun amma hunduma caalaa kanuma caalaa waa'ee wangeelaatti kan ishee faarsaa jirtu. Kan isheen oliif badintina waa'ee wangeelaatii fi kuni ana baay'ee na gammachiisa. Baay'een gammada. Wanti gaabbu immoo siin jedhee achii ba'uu kootti nan gaabba. Kan si dhibu waaqayyo alfaatu tajaajileera garuu nan gaabba maaliif seete. Yerichi yeroo waaqayyoo ta'innaa foon kootiin akkuma duratti siin jedhe ijoollummaa achii ba'uu koo nan gaabba. Waa lamatu jira. Tokkoffaa wanta na gammachiisu dubbadha. Waldaa sana yeroo sana humna guutuudha. Humna qabnu hunda jaalala bo'aadhaan of kennine qarshiin jennu, horiin jennu, beeluun jennu, nyaanni jennu, daarri jennu baadiyyaa magaalatis itti dadhabne wangeela lallabaa turre wangeela hojjechaa turre. Humna guutuudhaan jaalala bo'aadhaan hojjechaa turre. Hojii sun utuu gargar hin jedhin waldaan sun bal'atte. Waldaan sun sadarkaa kanarra gahuu ishee babal'achuu ishee amma immoo salaalee fiichee wangeela isa jedhamu taatee akkati jijjiiramu ishee ani kun baay'ee na quubsa. Kanatti baay'een gammada. Baay'ee gammachuun kee guddaadha jechuudha kanatti inni gammachiisa. Inni gara biraa wanti na gaddisiisu jireenya koo keessatti amma ammaatti na keessa ba'uu hin dandeenye gaabbina ni qabu. Qorumsa yeroo sanaa dandamachuun irra ture. Maalirraa dhufe bilchina dhabuurraa dhufe. Isa sana ituun dandamadhee tajaajila kootti fufe. Tajaajila koo dhiisuun koo qorumsi gaarummaadhaaf akka ta'e hubadhee qorumsi yeroodhaaf akka ta'e naagalee hubadhee yeroo sana dhaabadhee qorumsa isa keessaa kan alaa dandamadhee dhaabbadhee utuun tajaajilee raadde baay'een gammada ture. Baay'ee na gammachiisa. Caala gammachuu gadachaa godha ture. Dhabu achi dhabamuu kiyyaa. Tajaajilatti waamame sanarraa maquu kiyyaa baay'een gadda. Forever. Har'a qofa osoo hin taane forever nan gadda. Baay'een gadda maaliif carraa guddaa naa kenname. Carraa guddaa sun naaf hin galle. Carraa guddaadha. Rakkina yeroo tallaale malee carraa guddaa naa kenname sana garuu idaa waaqayyo carraa guddaa na carroomse ture. Kanaaf kun yeroo bara na gaddisiise jechuudha. Kanatti gaddaa. Anan gammadu immoo kanatti gam tokkoon nan gammada. Gara tokkoon kanatti nan gadda jechuudha. Carraa kanaan namoota galateeffachuu barbaaddu yookaan namoota dhiifama gaafachuu barbaaddu jiraate carraan si kenna. Duraan dursee galataan eegala. Yeroo sana namoonni baay'een including jaarsolii qeesii keenya, qeesii waldaa keenyaa, qeesa Maanu'eel, jaarsa waldaa keenyaa Gammachiis Ittaanaa, Aadde Masarat Asaffaa, warroonni kun warri maqaan kan akka Qees Muluu, Aadde Abarraash,
warri kuni akkasumas haadha barraashii maqaan raafadhi dhiifama naa godhu. Haadha barraashii maqaa isaanii. Tsigee qorchuu. Tsigee qorchuu. Tsigee qorichuu. Warri kunis haadholii akkuma walii galaatti maqaa isaanii kanan yaadanii haadholii baay'ee jiru. Bifaan jala minbanni maqaa isaanii tunaalaa badee isaan kun waa'ee koo jilgeeffatanii warra bu'aa turan, warra na sooraa turan, maatii warra akka obbo Tolusaa kana fa'aa. Maatii isaanii obbo Tolusaan jaarsa waldaa turanis isaan kun warra na wajjin bu'aa turan, warra na wajjin dadhabaa turan, ikonoomikaalee kan jabaan gorsaan muuxannoo isaanii naa kennaa turanii. Isaan kana utuu hin galateeffatin darbuu hin danda'u. Keessumatti ana akka Qeesmulu, ana akka obbo Tolusaa, ana akka Addee Masarat. Warroonni baay'ee isaanii Addee Baqqalachis jirti. Qees Darajjeen jira. Namoonni baay'een jira. Isaan kun baay'isee isaan galateeffadha. Waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Tajaajila isaanii haa eebbifamu, maatii isaanii haa eebbifamu, bara isaanii haa eebbifamu jechuun barbaada. Itaan see dhiifamuu gaafachuu kana barbaada. Tajaajila koo keessatti yeroo sana dargaggeessa oo'adhaani namoota baay'ee osoo hin beekne beeketis kanan qalbii nan qaba. Directly maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin dhiifama akka isaan naa godhan nan gaafadha. Kanan galateeffachuu barbaadu Addee Baqqalachi maatii keenyatti Abarraash Tacaan mana isaanii naa kennanii namni manni kireeffatteetti jedha yeroo san ani garuu kiraa hin kaffalu. Akkasumatti akka ilmoo isheetti hoggaan ofirratti boqadhee nyaadhee warra seexana keessaa bahuu didellee hurufaa guuree dhufee saaloonii isaan iyyisiisee jeeqee guyyaa tokko odoo fuulli isaaniitti Addee Abarraash fuulli ishee odoo guyyaa tokko natti hin geeddaramin akkuma natti kofaltetti. Dhalashiitii fi isiniif dhalashiitiif barashiitii waaqayyo haa kaa'u. Kana galatoomaa jechuun barbaada. Addee obbo Boggaalee Baqqalachiin waaqayyo sana eebbisu gorsaan hundumaan nu duuka turanii kana isaan galata. Dhaamsa qabdan yoo jiraate. Dhaamsi ani qabu hojii wangeelaa ammallee hin eegale malee hin xumuran. Hin eegale. Eegallee jirraa wanti amma hojjetamu kun hundisaa dhalootaaf akka darbuuf dhaloonni sun akka wangeelan aalamuuf biyyi sun durattumaa kanarratti kadhachaa ture. Kan maratti bu'aa ture. Kanaaf baadiyyaa keessas deemaa ture. Gaabbiin keenya samma kana. Amma nuu galee jennaa jireenya biyya lafaa kun maalummaa isaati miti jireenya waaqayyooti caala. Kanaaf hojii wangeelaa isa jalqabe kana hundeessaa lafa qabatee babal'atee salaalee qofa miti naannoo ishee Oromiyaa, Itoophiyaa, Afrikaa tuuta boolleeti amma daangaa biyya lafaatti akka macaafni qulqulluu jedhu Samaariyaa jalqabaa hanga daangaa biyya lafaatti deemaa jiru. Achi jalqabnee hanga daangaa biyya lafaatti akka deemnuuf hunduma keenyaaf warri biyya keessa jiran warri biyya alaa jiraniif dhaamsaan qaba. Waan dandeenyu narraas ta'e kadhannaadhaan horiidhaan gorsaan kennaa qabnu yaa deeggaru waldaa kana hin deeggarraa wangeela kana qabnee ceesisnaa ammallee wanta kana duran hojjennu wanta itti gaabbiin kana garaa guutuudhaan akka hojjennu barbaada. Sababni isaa ammallee beela tokko hin qaban. Jireenya nan qabaa jireenya mataa kiyyaa mindaa nan qabaa gaa'ela nan qabaa ijoollee nan qabaa mana nan qabaa. Kun nan quubsan jiru. Maalinni beelli kiyya wangeela ammas namni dukkana keessa boqoma. Hundinuu dhalli namaa hundi dukkana keessa boqoma. Kanaaf dukkana keessa akka bahuuf immoo humna qabnu, beekumsa qabnu, dandeettii qabnu, gumaacha guddaa ammallee gumaacha gargar hin cinne gumaachuu qabu. Narraa akka eegamnatti dhaga'ama. Kanaaf asumaan wanti waadaa galu yaada kennuudhaan gorsaan kadhannaa tokko tokkoon affeerraa tokko tokko irratti argamuudhaan waldaa Makkaana Yesuus jira. Kana malee immoo biyyan dhiibame, biyyan rakkadhe, biyya sammuun kootti jeeqame, maqaan koo badee xuraa'e san keessatti lafa abbaan kun haa kennirraa.
waldaa makaana Yesuusiif akkas iddoo lallabaa bantuuf lafa kaaree meetira naannoo 2,500 hanga 3,000 ta'u akka waldaadhaaf ta'u jedhee kennaa godhe kenneera. Taarika yeroo booda achitti waldaan ijaarame jedhan adda addaa. Inni kun immoo baay'ee na gammachiisa. Nama seenas na godhaa. Kanatti nan gammada. Taarika Oromsi kunis waan kun jiru ta'uu danda'a ta'a. Haala akkasiitirra jirra jechuudha. Kana boodas amma lubbuu kennuutti waaqayyo nu gargaara. Itti fuunee wangeela kan hin labsinaa. Kanaaf wajjiniin ka'aa. Wangeela kana hojjedhaa. Hin hojjennaa. Yaa hojjennu. Jabaadhaa jilba keessa warri dadhabdan. Warri gaaffii keessa jirtan. Hundinuu warri jireenyi isinii ta'e warri jireenyi isinii hin taane. Hundinuu ka'aatu dhaabannee harka wal qabannee wangeela gooftaa Yesuus kana addunyaadhaaf yaa ibsinu yaa bobeessinu jechuun barbaada. Ammallee irra deebi'ee warra sagantaa kana qopheessifis isiniifis waldaa keenyaafis gaggeessota waldaa keenyaatiif jaarsoliidhaafis qeessota waldaa keenyaatiifis amantoota waldaa keenyaatiif saba naannoo keenyaatiifis saba nu dhaga'u hundaafuu waaqayyoon isinaa eebbisu carraa nu laachuu keessaniif hin dagatamina. Seenaa waaqayyoo keessattuu akka nu hin daganne kan isinillee hin dagatamina. Waaqayyoon isin hin dagatin waaqayyoo isinaa yaadatu jechuun barbaada. Dhaloota kun dhaloota eebbifamaadha. Sababni isaa akka carraa dadhabaniiru jedhanii nu barbaadu isaanitti kuni baay'ee na gammachiise. Isin immoo seenaa waaqayyootiin hin dagatamina. Waaqayyoon bara baraan galmee bara baraatti isinaa yaadatu. Dhaloonni kunis dhaloota eebbaa haa ta'u jechuun barbaada. Gooftaan isinaa eebbisu eebbifama. Amma dhaamsiin dabarsuu barbaadu. Inni tajaajila karra duubanaa kana. Waldaan keenya yeroo hundumaa tajaajila isin warra tajaajileef odoo hin ta'in hundumaafuu banaadha. Kaayyoon keenyas wangeelli handaara lafaa hundaa ga'uuf waan ta'eef kanaafuu carraa. Kanaafuu maaliifi ani amma tajaajiluun barbaada kana bootti waaqayyo nagaa nu godhe biyyi keenya yoo nagaa ta'e deemuun barbaada. Salaalee irratti keessa koo jira nan bu'aa kadhachaan jira. Deemee tajaajiluun barbaada. Waldaa ishee guddittuu salaalee godhuu hin ta'in kuyyuu dura deemee qarritaa yaayya haroo karkarreessa hundumarrattu deemee tajaajiluu nan barbaada. Karra keessan nu banaa. Waan nu wajjin yeroo nu keessan aarsaa gootanii akkanatti haala bareedaa kanaan waan nu simattaniif guddaa galatoomaan jedha. Eebbifama bara jireenya keessa waa isin yaadis.